daalachake ya gubeo ya osimfu balambar jaalalake na gubeo akka jor ashama harka fuune ordoftoota Fuad Show jalatti argamtan akkam jirtu anaa dhufu jirtu keessummoonni haaraan dhuftan nooruu anaa dhufu jedha obboleessi keessan Naayimar Fuad jechuudha maatii bashannansiisoo ta'uu ni barbaaddu subscribe godhadhaa haala jechuudha bashannanuu fi bitin jechuudha Naayimar Fuad subscribe godhachuun nu hordofaa qaqqaaliiwwan warri as irra jirtan immoo duraan jechuudha maatiin kiyya jechuudha akkam jirtu nagaadhaa xiqqaaf guddaan keessan shamarraniif dhiirri jabaattu laayikii tuqi ammuma tuun silaalu otoon silaalu laayikii tuqi dursa galatooma akka sila yeroo si laayikii kee tuqxanu asiinatti beekama jechuudha akkasi arrammoo egaa akkuma beekamu jechuudha guyyaa lama keessatti isiniifanii qopheessa jechuudha dirree tokkokkii irraa ummata ajaa'ibsiisoo ta'an paartii isaa kan eeggate qabadhee isinii dhufeera paartii arfaffaa qabadhee dhufee jira jirtu laayikii tuqaa akkasiin immoo ani nan isiniif qopheessu isin immoo laayikii tuquun እንደዚህ ማለት ነው ይወድኝ ሞ እንደዚህ በቦክሲ ማለት ነው በቃ ቦክሲ ነው መቀም ተቀበቷን akka tokkotti kana qofan madai nama shan gargalchee ture jechuudha gaaf tokko jechuun tokkommoo beekaanii isa nakalteenna na inni isa jechuudha beekaanii isa garuu qaayidaa ko beekaanii isa nama dha'uu kana nama afur galaafadhee tokko nakakee na inni isa jechuufan jedhee yoo riddanii isaanis innaa jechuudha arrammoo keessummaa keenya ka walduraa duubaan keessummaa nama lama Fuad Show irratti studio Fuad Show irratti sinaffeereen jira affeerradheetiin jira keessummaa kiyya egaa waamichaa Fuad Show kabajanii bakka kanatti argamuudhaan isinillee nooruu anaa dhufuun jedha obboleettii kiyya Asteer nooruu anaa dhufu anaa dhufu egaa daawwattoota kiyyaani akkatti wal bartuuf an xiqqoosi fuulduratti kaameraatti si deebise jechuudha ulfaadhuutti illee daawwattoota kiyyaa wal baruudhaaf ka kunooti obboleettiin keenya kan tokkoffaa irratti jechuudha dirree tokkokkii irraa isiniif qabadhee dhufee ishee kana jechuudha dursa amma osoo gara yaada kiyyaa hin seenin an kan na ajaa'ibe maal jechuudha sirrichi yeroo kam amma mucaan kuni yeroo kam uffattee madaanii CS dhaqee naani uffata akkana jechuu surree uffachuureef bar caammaa isiin kaa'attu kiiloo meeqa yoo xiqqaate kiiloo 42 jechuu kiiloo 42 osoo bichuu achi sitte hin kufti jechuudha Allahu akbar salaamu alaykum caamichi nama kuffisa caamicha illee isin agarsiisa waan ta'eef isin turtii qofa wajjin godhaa bashannanaa qofa ejjan እኔ ገርመኝ ግን ትንሽ የገረመኝ ሲስቱ ልንገርሽ አይደል እኔ ወንተ ቆይ የሮ ከም ሱሬ ይፈቴ የሮ ከም ጫማ ሰከነ ክሪሳ ሂቴ የሮ ከም ጫማ ይሰ ቦቲ ከነ ኤኙ ይከን ስቲ ቢቴን ጀዴ ማሊያን ጫማ አንኩ ማይ ነኝ ኩ ቦቲ ገና ፈካተ ቦቲ ገና ጀሪ ከኛ ይቲ እንደምን ፈካታቹ አላሁ አክበር ሜ አልተኮ ጫማሽ እስን አገርሲሽን ደብያ ጫማሽ የቹዳ ይሶቾሙ ጫማን ይሶቾው የቹን ኦፊፋ ከነቴ ተሶቾቲ ማለት ጫማን ይሶቾው የቹ ዮ ጫማን ሶቾ ጫማች ፈራስላ ቃንስራ ነው ማለት ነው በቃንስራ ደቦና ማከደቴ ነማ ፉርሸኒን ቀበቴ ነው ከነው ቃፍቴ ማለት ጫምች እንካው እሺ ደውል ከናፉ በቅመ ሰዳበቴ አከነቹ ዮባት የቹ ሲያዴ ራምና ዮይተ ማለት አቺ ከንሶቾ ናነ ሰላም አለይኩም ቤቱ ለቱ ሜጫምቼ ስንዳዎች ይሰንፋ turtii gaarii Allah 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 Allah
Yaa rifeensa baagootiin dhaqeetu mana galfadhan jedhe. Amma caammaan kuni osoo mazzanne haphii. Argitanii? Haphii caammaa xiqqishoo jechuudha kun. Lala waa caammaa haphii ma tokko akkanatti jechuudha. Kuni ispoonjiidha. Amma ani kuni jechuudha. Ani ilaali ani inni dhiirri kun jechuudha. Caammaa ishee haphii kana kaa'adha jechuudha. Ani jechuudha. Ishee immoo caammaa koottee jedhe. Caammaa isa gildii laadii isa qabriitti namatti keddaamu sana fakkaatu eessaa fiddeen jedhe malee eessaa fid kan gurbaa jara madaamii fuute. Naa galteetti dhugaa waaqa naa galee jechuun kan gurbaa keessanii sana fuute gurbaa isa arabtichi kaatu jechuudha. Arabatu waan akkanaa kaata. Maal kun jedhan maal caammichi yaa waaqa fu'atu na qabu eessa yaa caammicha lala caammichi kana lama ta'a jechuudha. Lamaan kana ta'a jechuudha. Kun amma kiiloo yoo jatte kiiloon ga'u jimma kan sii garuu yoo xiqqaate giraama 43 ta'a jechuudha. Faraasillaa tokko jechuudha. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mucaan ofiifuun jirtu waan qalloo tokko jechuudha. Caammaa kana ol baatee jechuudha. Maal tuwoo mana citaa ijaaramuun fakkaata. Akka tuwoo qofa dhaabachuu jechuudha. Akka tuwoo dhaabatanii mudhii ol qofa raafamuudha malee diqqoo caammaa wajjin ol fuudha jennaan assalaamu alaikum addaan dhaabbatteetti waan ta'eef jechuudha. Baga waaqni si baase. Obboleettii koo baga waaqni si baase anaa biroo miti. An kanuma sitti mun dhufe lammata caammaa kana irra hin bahin. Caammaa kana hin bahin. Daansiin kee akka addunyaatti sadarkaa sadaffaa qabateera obbo Neymar Fuwaad Shoo irratti jechuudha. Fuwaad Shoo irratti daansiin kee yookiin immoo akka naatti danne daansiin kee sun akka addunyaatti yookaan immoo stuudiyoo Fuwaad Shoo irratti sadarkaa sadaffaa qabatee jira jechuudha. Paartii arfaffaa irratti situ moo'e daansiin kee jechuudha. Eessattiin si yaadaa yaa kolonee koo yaa molonee koo yaa kolonee koo wayyoo socho'uun hin jirudha. Kana kufuun hin jiru. Kadeenna salaamu alaikum ni kufama waan ta'eef jechuudha. Of eeggadhaa jiran maal caammaan kun maaliif kaatame jettan eenyuun agarsiisuuf caammaan biraandii dooraalaan bitama caammaan baay'ee wuddiidha. Akka addunyaatti jechuudha sadarkaa qaba caammaan kun dooraalaan malee USA'dhaan bakka malee bitamu jechuudha. Yaa beessuma godhaqeen balkaa agarfadhan jedhe malee caammaa qaansiraadhaan namni 5-4 ol kaasu ati ol kaaftaa sababa tokkookiiti jette. Caammaa biraandii akkanaa haalaan ajaa'iba. Kanaafuu gara fuulduraatti caammaa kana ejjettee akka namni karaa kana akkam baadhee laasitti leeraa akkasitti marsa dhumaa jechuudha. Laayikii godhate sadhaati. Eeyyan daawwattoota kiyya. Mee ishee wajjin al tokko isin bashannansiiseen keessummaa kiyya lammataattiin seenaa jechuudha. Nu wajjin turtii gaarii. Osoon gara keessummaa kiyya lammataatti osoon seenii viidiyoochi baay'ee na kofachiisa. Ofii kooti illee kolfee dhabeetan isinii fide jechuudha. Isheen kun immoo mataa osoo gullaataa jirtu jechuudha. Mataa kana hojii dalagaa xumurtee jechuudha. Osoo mataa kana akkana godhaa jirtu mataan gadi buufamee jechuudha. Shurrubbaan dugda keessa ga'ee jira waan ta'eef shurrubbachas nu agarsiifti waan ta'eef inni lammataan immoo gara harma ishee kana nu agarsiifti. Ani hin beekne an garuu istaayilii haaraa bahee ta'ee hin beeku. Dhugaa waaqaa isheen jira jechuun akkanidha mala kun. Meeqa walumaan ilaalee kaanee walitti dhabina qaba. Wayyuu akkas eeyyan keessummaa kiyya. Naaf bashannana laayikii naaf godhaa. Keessumaa kiyya lamadaan immoo adaadee anaa dhufu maali iskistaan akkanaa eessaa ba'e jettan iskistaanas keessa waa jira moo? Maal jechuudha inni kun immoo? Yee jiran maal silaatee asumatti gadi hin qabduudha gara sanatti? Maal nu agarsiisi kaa isuma laallaa haara galfanna. Neymar Fuwaad ittiin na bashannanu maali yaad bee? Neymar Fuwaad ittiin na bashannanu maaliif nan agarsiifne silaa ta'e maatiifas keessa na agarsiiftane shurrubbaa kee argaan jira.
yaa rabbi suma godha kee fara deeyaa galfadha jedhe malee maali adaadee wanta akkanaan taa'ii harma keessan nu agarsiisaa jirtu maa akkam nama hawwata harmi keessan sun shurrubbaan isaanii fa'i asumarraan dhangala'aa bara maali harmi sun ana nammoo arabee daansiin akkana quba achitti gadi qabanu jira borimmoo asitti gadi qabadhuwa gara wantichaatti jechuudha nu agarsiisaa shuu nee maal fu'aadoon kooti si wajjin bashannana jechuudha yeroo akkas ta'e silaatee achuma dhaqi እዛው ብትሄጂ አይሻልም እናቱ ትንሽ አማርኛ እንጂ ኦሮምኛ የምትችይ አይመስለኝም በቃ ታች ወርደሽ እዛ ጋር አሳይኝ በቃ እንደዚህ ያ ረቢ ያን ካለ ማሉም አርጉ ፍንጅራ እንጀለ ወዲያን ማልኩ ኦፊፉ ቦቲ ፈካታ ውዙ በላህ ምለሽ ማልኩ ቦቲ ተጋዚ ባቱ በየከኛ ፈካታም ሹሩባና ስለገዲ ገዲ ፈሚላ ሚያልተኩ ሹሩባ ሳኒቲ ወጅን አልተኩ ፈታ ጀኔ አስኬሰ ስላላ አስኬሰ ላሉ እንደገትና ወንድ ከሰ ወይ ገሩ ወሬ ሸመረኒ ነው የመሙ ዲሪ ኦፍ ይላላ ይላለ ዴቢ ነው ወንድ Gara fitane baay'ee na ajaa'iba wantichi. Baay'ee beektu daansiin ala na harma ofii akkanatti gad agarsiisaa jedhamu kuni maaliidha inni? Mee daawwattoota kiyya isin gaafa dhaqa isin yoo beektan. Shurrubbaan gadi kana godhamee mashurrubbaan hudduu keessaa kun aramu gaa'oo as keessaa ol funaana mashurrubbaan assalaamu alaikum ajaa'iba yaa rabbi ati garam nu oofaa jirtan jedhe gara booddee kanatti akkam akkami dubbii eeyyan daawwattoota kiyya olmaan keenya har'aa kana fakkaata kanaafuu baga dhaqannaa dhuftani baga naa bashannantani anillee isin bashannansiisuuf yoon fayyaa qabaadhe yoo isin fayyaa qabaattan isiniif an jira bariitullee isiniif qabadheetin abshir nama lama keessummaa lama fu'aadshoo irratti isiniif an affeera jechuudha isin immoo maal gochuu qabdu maal na affeeruu qabdu isin immoo laayikii gochuu affeerraan barbaada sheer gochuu na affeeruu keessaniin barbaada kanuma barbaada qullee waan isinitti ulfaatu hin qabu jechuudha anatullee as fiigee achi fiigee mataan nama olaahee jechuudha isiniif jedhee barbaacha jechuudha nyaadhu luguu agabuu kiyya isinii barbaada jechuudha isin bashannansiisuudhaaf wala waa baraani akkas warri kee haaraa dhuftan keessummaan jechuudha egaa tokkokkii irrattis waan adda addaa bashannansiisoo ta'an jechuudha paartii isaa kan eeggate isinii qabne har'a keessummaa keenya dirree tokkokkiitii jechuudha paartii 4 qabannee isiniif dhufnee haala kanaan isin bohaarsineerra namana laayikii tuquun dagataa hundi keessanuu laayik sabskiraayib laayik sheer walii daddabarsaa hanga paartii shanii walitti deebinutti olmaa gaarii isiniin jedha obbo Neymar Fuad.